Barreessaa muummeen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres haala Itoophiyaa keessaa laalchisuudhaan har'a gaazexeessootaaf ibsa kennanii jiru. Haalli Itoophiyaa keessaa to'annaan ala ta'uusaa kan ibsan Guterres walitti dhufeenya hawaasaas caccabee jira jedhan. Hooggarri Tigraay keessaa ammuma dhaabbachuu akka qabu. Kunis waraanni Eertiraa Tigraayin gadhiisee ba'uu akka dabalatu, siviilotaaf eegumsi taasifamu akka qabuu fi barbaachisummaan gargaarsaa kan Tigraay keessaa rifaasisaa ta'uu ibsaniiru. Kana malees Guterres hawaasni addunyaa amma walii wajjin hojjechuu akka qabuu fi furmaanni waan kanaa karaa gama hidhannoo akka hin taane oduu gabaastota biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennanii jiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa irra akka ga'an dippiloomaatonni gaafataa jiru. Kunis wal waraansi hamaan gaggeeffamaa jiru waan dhala namaa irraan ga'u ilaalchisee sodaa uumamee dabalaa waan deemeef ta'uun ibsameera. Dura ta'an Koomishina Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaad dilbata kaleessaa ibsa baasaniin wal waraansa kanarraa yaaddoo jabaa qaban ibsuudhaan haal duree tokko malee battalumatti dhukaasa dhaabiinsi ta'ee tajaajilli gargaarsa dhala namaas akka itti fufuu gaafatan. Gamlameen marii nageenyaa Gamtaa Afrikaan hoogganamu kan silaa Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamuuf karoorfame sanatti fuula akka deeffatan gaafataniiru. Ministeerri Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa haleellaa waloon gaggeessan akka dhaaban, aangawoonni Tigraayis gochaalee tuttuqqaa akka dhaaban gaafatanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF haal duree tokko malee akka wal waraansi dhaabatuu fi tajaajilli gargaarsa namoomaa deebi'ee akka eegalamu jechuudhaan kan dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaad baasan simatee jira. Mootummaan Itoophiyaa garuu tarkaanfiin ittisaa fudhachaa jirru adda bilisummaa uummata Tigraay irraa tarkaanfiin deddeebi'ee gaggeeffamu faccisuuf qofa otoo hin taane humnoota alaa diinummaa qaban waliinis jedheera. Sanbata darbe hojjetoota isaa kan gargaarsa dhala namaa Tigraay keessa jiran keessaa tokko ajjeefamu Koreen International Rescue Committee yookaan IRC jedhamu beeksisee jira. Hojjetaan isaa ajjeefame kun jimaata darbe Shiree keessatti dubartootaaf daa'immaniif gargaarsa dhala namaa lubbuu isaanii baraaru raabsaatu jiru doo'insa dhaqqabeen ajjeefame jedha ibsi gareen kun baase. Hojjetaan gargaarsa dhala namaa kan biraan immoo haleellaa kanaan madaa'uunsaa ibsameera. Michuu keenya dhabuu keenyaan qalbiin keenya cabeera ka jedhu IRC'n yeroo hamaa kana keessatti hojjetoota keenyaaf maatii isaanii deeggaruuf ni hojjannaa jedheera. Sagantaan nyaata addunyaa yookaan WFP'n beekaa hojiiwwan gargaarsa namoomaa irratti xiyyeeffachuun kan gaggeeffamu kamiyyuu balaaleffatee qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi dirqama seera gargaarsa namoomaa addunyaa akka kabajan akkasumas eegumsa akka taasisan, gama kaaniinis akka seera gargaarsa dhala namaa addunyaatti dirqama irra jiru akka fiixaan baasan cimsee gaafatee jira jedha ibsi ba'e. Gama kaaniin torban darbe Tigraay keessatti haleellaa gaggeeffamee hojjetaa gargaarsaa tokko dabalatee siviilota 3 irratti miidhaa dhaqqabeef akkaan gadduusaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Miidhaan kamiin iyyuu hojjetoota gargaarsa dhala namaa dabalatee kan siviilota irratti dhaqqabu akkaan kan isa gaddisiisu ta'uu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsee haala akkasii uumamanis ka qoratu ta'uu hubachiisee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaabaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Rakkinni jiru dhaabbachuu qabaa, mariinis jalqabamuu qaba jedhanii deemsa nageenyaa Gamtaa Afrikaan gaggeeffamu deeggaruuf hojjetaa jirra jedhan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer kan akka dubbatan waltajjii sadarkaa olaanaa xaanaa kan waa'ee nageenyaa Afrikaa keessaa yookaan Xaanaa Forum jedhamu waggaan magaalaan Bahar Daar qopheessitu irratti ture. Magaalaa bareedduu fi waan gaarii mul'atuu fi mijataa ta'e kana keessa teenyee naannooma keessa jirru kanarraa lafa fagoo hin taanetti hokkara gidiraa hin dubbataminii fi dubartoonni, dhiironni, daa'imman du'aa jiru jechuudhaan dubbatan Haamer. Waltajjiin baranaa kunis hoogganoota Afrikaa murteessitootaa fi qooda fudhattoota ta'uudhaan furmaata nageenyaa Afrikaan durfamu bobbaasuudha jedhaniiru qindeessitoonni. Gama biraan pireezidaantiin mana maree abbaa biyyummaa Sudaan Abdel Fattah al-Burhaanii fi
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waltajjii xaanaa kana cinatti Bahar Dar keessatti waa'ee biyyooti lamaanii dubbatanii jiru. Gaazexeessaa Somaaliyaa beekamaan Abdallee Ahmed Muumin torban darbe himata nageenya waliin walqabateen ega hidhamee booda wabiin gadhiifamee jira. Abdallee Ahmed Muumin barreessaa olaanaa kan waldaa gaazexeessota Somaalee yookaan SJS jedhamu yoo ta'u, firoota isaa daawwachuuf gara Keeniyaatti imaluufituu jedhu dirree xayyaaraatti qabamee guyyaa 3 ega hidhamee booda dilbata kaleessaa mana murtii duratti dhiyaate. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa akka ijaan argeetti Muumin seeraaf abboomamuu didee jedha himanni irratti dhiyaate. Waajjira abbaa alangaa biyyattii ministeera odeeffannoo Somaaliyaa bakka bu'uun gaazexeessaa kana irratti himannaa dhiyeesse. Kunis qajeelfama haaraa ba'e kan gaazexeessonni Somaaliyaa garee hidhattoota Islaamummaa kan Al-Shabaab ilaalchisee akka hin gabaafne dhorku sana waliin himata hidhata qabu dhiyeessan. Pireezidaantiin waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Mohaammed Ibrahim raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsanitti himannaan Muumin irratti dhiyaate kan sobaaf fakkeessaati miidiyaa walaba afaan qabsiisuuf ka ta'edha jedhaniiru.